raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Tokkummaa uummata Oromoo akkasumas Oromiyaa laaffisuu irratti maaliif duulame? Falli maali? Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya har'aatiin duula tokkummaa Oromoo laaffisuu irratti godhamuun wal qabatee waan qopheeffanne isin biraan geenya. Tokkummaa Oromoo yoo jennu maal jechuudha? Maaliif jibbame? Akkamiin tikfamuu qaba? Kanneen jedhanis ni ilaalla. Qopheessituun Faayituu Waariyoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuutii itti dhiyaadha. Tokkummaa Oromoo yoo jennu lammiileen Oromoo akka miseensa sabichaatti afaan waloo, aadaa wal fakkaataa, eenyummaa tokkicha, teessuma lafaa wal qabataa ta'e irra qubachuurraan kan ka'e akka itti of ibsan ta'ee qorqalbii tokkoon ani Oromoodha, eenyummaan koo Oromummaadhaan ibsama, biyyi koo Oromoodha jedhan akka uummata tokkootti of ilaaluu, akka uummata tokkootti sochii siyaasaa gaggeessuu fi kan kana fakkaatan of keessatti hammata. Uummanni akka uummataatti yeroo hundumaa tokko. Tokkummaan isaa kun garuu bifa ijaarameen gadi bahee dantaan sabichaa akka kabajamu, hireen isaatis akka murteeffamuuf ijaarsa jaarmiyaalee kan tokkummaa kaayyoo kan Oromummaa fi kan biyya waloo Oromiyaa qabaachuu keenya mirkaneessan qabaachuun ibsama. Bulchitoonni Itoophiyaa tokkummaa sabaa laafee ummatichi akka cunqursaaf harka kennuuf humnoota siyaasaa, ijaarsawwan hawaasummaa, ijaarsawwan diinagdee fi kan kana fakkaatan laamshessuu fi diiguudhaan sochii yookiin warraaqsa siyaasaa ummatichi akka ummata tokkootti ijaaramee godhu laaffisuuf wantoota dadhabsiisuuf dhamaa kan turan yoo ta'u, mootummaan ammaa kun immoo faayidaa tokkummichi argamsiiserraa fayyadamaa waan ta'eef akka aangorraa hin buuneef ijibbaata taasisaa jiraachuun ni beekama. Akkuma yaadatamu Oromoon akka qaama tokkootti walgula yaa'ee qabsaa'eet EPRDF harka kennachiisee jijjiirama bara 2018 dhufe san fide. Yeroo kanatti Oromoon raayyaa hamma Muyyaleetti, Jaarsoo hamma Beegitti akka saba tokkootti abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee dabalatee Oromiyaa guuturratti qabu tokkummaan falmatee jijjiirama fide. Jijjiiramicha booda garuu tokkummaa sun warra aangoon isaanitti dhufe biratti hin jaalatamne. Oromoo yoo tokko ta'e akkuma gooftolii isaanii kaan kuffisee warra jijjiiramicha micciiree daba hanqaaqe kanas kuffisuu akka danda'u waan hubatameef tokkummaan akka duraa sun jibbameet itti duulame. Tokkummaan sun yoo itti fufe gaafin isaan ni deebisna jedhanii waadaa galan sun waan itti ka'uuf waadaa nyaachuu isaanii tokkummaa Oromootti duuluu fi akka Oromootti ijaaramuu yakkuudhaan agarsiisan. Duula warri aangorra jiran tokkummaa Oromoo irratti godhan keessaa fakkeenyota gurguddoo muraasa qofa kaasuun gahaadha. Tokkeessoon akka Oromootti ijaaramuu yakkuudha. Warri bilxiginnaa akka Oromootti ijaaramuu yakkuudhaan hojii kan eegalan ijaarsa maqaa Oromootiin jalqabarra OPDO ittaansuun ODP jedhanii qabaachaa turan diiguudhaan eegalan. Ittaan sun jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo bilisa ta'an kan maqaa Oromoo qaban dirree siyaasaa keessaa akka ba'an godhan. Maqaa Oromoo lagatanii fudhatamummaa dhabanii qilleensarratti hafuu isaanii yoo hubatan olola nuti mootummaa Oromooti jedhutti seenan. Lammeessoon eenyummaa Oromummaa shororkeessummaatti farrajuudha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti kan daba guddaan shororkeessummaatti farrajamee ta'u adamsamee ajjeefamaa, hidhamaa fi dararamaa jiru Oromoo malee hin jiru. Maqaa ba'uu shanee jedhu akka kooditti fayyadamuudhaan nama Oromoo jabaa yookiin kan bilxiginnaa ta'uu dide hunda ittiin yakkanii Oromiyaa guutuu dirree waraanaa erga taasisanii waggaa 7 deema. Namoonni bifa kanaan Oromummaa fi ilaalcha siyaasaa qabaniin hidhaarraa baafamanii rashanaman, kaffiroonni isaanii hidhamanii fi qabeenyi isaanii gariin gubamee gariin saamame kumoota hedduudha. Sadeessoon akkaataa itti tokkummaa Oromoo bifa haaraa ta'een ibsaa turan yaadanna. Kana Oromoo caalayyuu alagaatu sirritti beeka. Kanaaf girrisaa jedhanii maqaa nu balleessanii nu facaasuuf amantaa fi naannummaa dayeeffatanii halkanii guyyaa dhama'u. Sanuu qabeenyuma Oromoo fayyadamuudhaan dura dursoo warri tokkummaa fi abbaa biyyummaa keenya namummaa keenya haalaa jiran deeggartoonni niyoo naaftanyaa mangaanuun jedhan
warri bilxiginnaa keessaa afaan oromoo beekan ammoo girrisaa jedhanii hiikaniif jarri kun jechoota kana yoo xinnaate akeeka lamaaf itti fayyadamu. Oromoon tokkummaan mirga isaa akka falmanne tokkummaa isaa yakkuuf barbaadameet maqaan girrisaa yookiin mangaan itti mogga'e. Oromoon tokkummaan isaa yoo yakkame sodaatee walirraa dheessa. Kunis ummaticha gabroomsuuf Oromiyaa saamuuf tola jedhanii yaadan. Oromoo namooma irraa mulqanii maqaa hoomaa simbiraatiin waamuun tarkaanfii itti aanuuf mijeessuuf yaadameeti. Yaadirimeen namooma mulqanii bineensomsuu kun sadarkaalee fixiinsa sanyii 8 keessaa sadaffaa irratti argama. Dehumanization jedhama. Namooma mulquun tarkaanfii namaaf hin malleef mijeessanii miira namooman ala ta'een yakka raawwatanii ummaticha ittiin harka kennachiisuufi. Afreessoon akkaataa itti gaaddisni hooggansa Oromoo itti ilaalamee fi boodarras itti diigamedha. Jaarmiyaalee siyaasaa gaaddisa tokko jalatti dhimmoota Oromoo jajjaboo irratti baatii jahaaf mari'atanii waliigalteerra gahan akka yaaddoo funqolchaatti ilaaluudhaan tokkummaan Oromoo akka hin jiraanne yookaan bifa ijaarameen akka hin gabbifamne taasifame. Kan kana godhees qaama aangorra jiru addatti pirezidaantii bilxiginnaa kan boodarra ODP diigee bilxiginnaa hundeessedha. Shaneessoon ayyaanota Oromootii fi kan kana fakkaataniif beekamtii kennuu diduurra darbee duula qindaa Oromoota waldura dhaabuu baruma baraan bal'isaa deemuu agarra. Warri tokkummaa Oromoo jibban kan Oromummaa gadi caccabsanii naannummaadhaan dhaadatanii fi himatan kun ayyaana Irreechaa akka ayyaana biyyaalessaatti galmeessuu otoo qabanii kana diduurra darbanii waqtii ayyaanichaa eeggachuudhaan duula hamaa Oromoota waldura dhaabuu karaa damee tikaatiin gaggeessu. Guyyaa gootota Oromoo ni balaaleffatu. Alaabaa Oromoo qabachuu, uffachuu fi kan kana fakkaatan ni yakku. Akkuma yaadannu guyyaan gootota Oromoo Eebli 15 guyyaa hooggantoonni Oromoo amantiidhaan gargar bahuu diduudhaan wareegamuu isaanii sababa godhachuun yaadatama. Siyaasa baranee Oromoo keessatti taateen kun fakkeenyummaa tokkummaa Oromummaa guddaa qaba. Taatee kana balaaleffachuun Oromoo tokkummaa dhabsiisanii humna dhabsiisuun jilbifachiisuuf akka ta'e ifa. Jayeessoon qoqqoodinsa afaan Oromoo tokkicharratti aggaamamee fi ololaa fi sochii aanga'oota gama kanaan jiru argina. Fakkeenyaaf pirezidaantiin bilxiginnaa afaan Baaleetiin afaan Gujiitiinan dubbadha jechuun olola afaan Oromoo gargar hiruu jalqabsiise. Kana dura immoo Rabbii Harargeetiinan kakadha. Yoon Wallaggatti du'e jimmi ka'ee Oromoon wal fixa jechuun maaliif akka barbaachise ifatti hubatama. Ololli Shimallis Faan mootummaa Shawaa jedhanii oofanis kanumaan wal qabata. Kana malees Oromoota kutaa Oromiyaa tokkorraa kutaa biraa dhaqanii jiraatan waraqaa eenyummaa fi loqoda isaanii ilaalanii kutaalee Oromiyaa biroo keessatti adamsuu fi kan kana fakkaatan kunneen tooftaalee Oromoo ittiin qoqqoodanii wal shakkisiisan keessaa muraasa. Egaa wanti dagatamuu hin qabne Oromummaa fi Oromiyaa diigaa Itoophiyaa ijaaruun yookiin tokko taasisuun hin danda'amu. Oromoon akka uummata tokkichaatti, Oromiyaan ammoo akka mootummaa naannoo ofiin of bulchuu tokkootti Federeeshina Itoophiyaa keessatti qooda qabaatti. Kun ta'uu baannaan ammoo akka mootummaa walabaa Rippaabilika Oromiyaatti ijaaramuun waan hin oolledha. Ejjennoon kun kan qabsaa'ota maraati, kan warra Oromummaatti hin qaaneffanneeti, kan jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo maraati. Har'as aggaammiiwwan tokkummaa Oromoo laaffisuuf taasifaman kanneen fashalsuuf qabxiiwwan tokkummaan irratti cimuu qabu bal'isanii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef itti aansinee haa ilaallu. Oromoonis ta'ee Oromiyaan bal'oo ta'uurraa kan ka'e akkasumas aadaa sirna Gadaasaatirraa kan burqe waan qabuuf uumamuma namaa waan ta'eef Oromoo ta'eetoo yookaan lammii Oromiyaa ta'eetumayyuu namuu amantii garaagaraa gosa yookiin qubsuma garaagaraa ilaalcha yookiin yaada garaagaraa qabaachuun waan hin oolle yoo ta'u garaagarummaawwan jiran waliif kabajuuf waan waloo ammoo jabeeffachuun barbaachisaadha. Kanaan ala waanuma hunda irratti wal afaan deebi'uun yookiin atakaroo keessa seenuun diinaf malee sabaaf bu'aa hin qabu. Rakkoowwan mirgoota bu'uuraa saamicha lafaa akkasumas saamicha biyya Oromoo hunda sirnaan furuu kan dandeenyu dhimmoota ijoo irratti yoo tokkummaa kaayyoo yaadaa fi ilaalcha qabaanne qofa ta'uu hubachuu qabna. Kanaaf akka sabaatti dhimmoota ijoo irratti waliif galu qabaachuun barbaachisaa qofa odoo hin taane haala keessa jirrutu nu dirqamsiisa. Kanneen keessaa ijoon warri ittaansinee ibsinu kana shanani. Qabxiin ijoon jalqabaa tokkummaa Oromoo irratti ilaalcha waloo qabaachuu fi ilaalchicha gabbisuudha. Oromiyaan Federeeshina Itoophiyaa keessatti ta'ee birmadummaa ofii qabaattee akka biyya tokko hin qoqqoodamnetti jiraachuu akka qabdu namuu waliif gala.
waa'een federaalizimii yoo ka'u namoonni gariin akka Itoophiyaanisti Oromiyaa jibbuutti nama ilaaluun ni jira. Bakkoota tokko tokko kan alagaan shira siyaasaatiif Oromiyaa irraa adda baases akka qaama Oromiyaatti ilaaluun barbaachisaadha. Oromiyaa birmadoomte qabaachuun eenyunuu mufachiisuu hin danda'u. Achi ga'uuf garuu akkamitti karaa kamiin deemna kan jedhu irratti garaagarummaa yaadaa jiraachuun mataa isaatti rakkoo miti. Oromiyaan garuu haaluma kamuu keessatti takka taatee jiraachuu akka qabdu Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Walloo dabalatee kutaan Oromoo Oromiyaa irraa kutaman qaama Oromiyaa ta'uu isaaniirratti wal hubachuun faayidaa guddaa qaba. Akka yaadaatti birmadummaa Oromiyaa guutuu gonfachuufuu dura sadarkaa impaayera biyyattiitti Oromoon akka sabaatti aangomuu qaba. Aangoo Oromiyaa dhuunfachuutti dabalatee aangoo giddugaleessaa dhuunfachuu qaba. Aangoo giddugaleessa impaayeratti yoo hin dhuunfatin aangoon kun duwwaa ta'ee yookiin vaakium ta'ee hin taa'u. Garee boru kaansarii Oromiyaa ta'u kan biraatiin guutamuun isaa hin oolu. Kana malees lafa Oromiyaa asiifachiin waan hantuunni nyaate fakkaattu tan olitti kaasnee ibsine san sirreessuuf aangoo Itoophiyaa dhuunfachuun barbaachisaadha. Magaalaan guddoon impaayerichaa Oromoo irratti kan ijaaramte waan ta'eef salphumatti impaayeratti achi dhiisanii irraa fottoquun ni ulfaata. Qabsoon asitti godhamu warra Itoophiyaa tursiisuu barbaadan faana qofa odoo hin taane hawaasa addunyaa yeroofis ta'u impaayerattiin akka itti fuftu barbaadan waliinis waan ta'uuf karaa qabsoo nutti dheeressa. Malli salphaan dura impaayeratti harkatti galfachuudha. Achii booda waan barbaadan gochuu ni danda'ama. Karaan biraa kana caalus jiraachuu mala. Kanarratti yaada wal jijjiiruun rakkoo hin qabu. Oromiyaa irratti ejjennoo waloo cimsuun dansa. Lammeessoon afaan Oromooti. Afaan Oromoo aadaa fi duudhaa sabichaa baatee kan deemu ta'uu irratti namuu walii gala. Oromiyaa guututti Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee afaan hojii naannichaa qofa otoo hin taane afaan biyyaalessaa Oromiyaa ta'uu qaba. Dabalataanis afaan hojii federaalas ta'uu qaba. Kana yoo jennu ammas Itoophiyaa leellisuuf miti, erbuufis miti. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun qabatamaan waan jijjiiru qaba. Siviil sarfiisii Finfinnee fi federaala keessatti Habashaa afaan Amaaraa dubbatu qofaan dhuunfatamee jiru jijjiira. Qabsoo abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa guuturratti taasisu tursuu keessatti faayidaa tarsiimoo isa olaanaa ta'e qaba. Magaalaa impaayerichaa nurratti nu alagoomsite deebifachuufis tarsiimoo hin tuffatamnedha. Imaammatoota dabaa kan hawaasummaa, barnootaa, magaalaa fi afaanis gara Oromoof tolutti jijjiiruu keessatti qooda guddaa qaba. Afaan Oromoo mallattoo tokkummaa Oromummaa ta'uun ifa galaadha. Qabxii sadeessoon tokkummaan keenya ittiin ibsamu sirna gadaati. Sirna gadaa gabbisanii qorannoon deeggaruudhaan akka bulchiinsa Oromiyaaf oolu gochuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf caffeen Oromiyaa mana lama qabaatee tokko bakka bu'oota uummataa kan lammataa ammoo kan gadaa akka ta'u tolchuun yookiin haayibriid gochuun faayidaa gadaarraa argamu nuuf guddisa. Oromoon aadaa siyaasaa Habashaarraa barate aadaa duubatti hafaa tokko tokkorraa fayyuufis gadaa jabeeffachuu qaba. Kunis Oromoon waliisaa gidduutti nagaa akka qabaatu, akka waliif buluu fi dimokiraasii fi haqummaa Oromoo cufaaf hojiirra oolchuu tolcha. Afreessoon Finfinneedha. Finfinneen qaama Oromiyaati. Qaama keessaayyuu handhuura. Handhuura qofallee miti, seeruma biyyattiin ittiin bultuun qabatamaan kabajamuu dhabuun akkuma jirutti ta'ee magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu ishii Oromoo hundi itti waliigala. Armaan durallee jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundi ODP gaafasanii dabalatee itti waliigalanii waliif mallatteessuun ni yaadatama. Boodarra ODP'n diigamee paartiin Bilxiginnaa jedhamu hundaa'uudhaan waliigaltichi Abiy Ahimadiin diigamullee jechuudha. Kan Finfinneen qaama Oromiyaa ta'uu waakkate yookiin dide mirga lammummaa yookiin Oromummaayyuu irraa mulquun ni danda'ama. Akka gadaatti Finfinneen galma bilisummaa Oromooti. Oromoon hanga Finfinnee irratti abbaa biyyummaa isaa hin deeffannetti bilisoomeera jechuuf hin danda'u. Kanarratti hubannoon waloo jiraachuus qaba. Shaneessoo fi kan irra guddaa ta'e tokkummaa Oromummaati. Kun kanneen asii olii afraniifuu bu'uura. Namni tokko dhiigan Oromoo ta'uu mala, garuu ilaalcha Oromootiin yoo hin dhangeeffamin Oromummaa dhabuu danda'a. Namni akkanaa yookiin Oromiyaa hin fayyadu yookiin farda alagaa ta'ee Oromummaayyuu hacuucuu danda'a. Fakkeenyaaf Haayila Sillaasee fi Mangistuun Oromoo turan, garuu Oromummaa hin qaban, sirna dantaa fi eenyummaa Oromoo miidhuu diriirsaa turan. Kanarraa wanti hubatamu Oromummaan ilaalcha dantaa Oromoo kabachiisuu fi dantaa Oromiyaa hubachiisuu kan of keessatti hammatudha malee sanyii yookiin dhiiga nam-tokkeetiin kan madaalamu akka hin taanedha. Kanaaf Oromummaan boba'aa qabsoo Oromooti jedhamee qabsoon ittiin gaggeeffamaa ture gaggeeffamaa jira. Oromummaa jechuun akka itti Oromoon ofis addunyaas ilaalee dhugeeffatu ta'ee ta'u waan Oromoon hundi ittiin dhangeeffamuu qabudha. Oromoo Oromummaa qabutu Oromiyaa tiksuu danda'a. Oromummaan lafee malee jiraachuu hin danda'an.
oromummaan lafaa lafee malee jiraachuu hin danda'u. Kanarrattis ejjennoon tokko jiraachuun dirqamuma. Kanaan achi akkaataa fi adeemsota tokko tokko irratti yaada garaagaraa qabaachuunis wal jijjiiruun rakkoo hin qabu. Garuu kallattii xiyyeeffannoo uummataa bifa jijjiirsisuun ta'uu hin qabu kan jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna. Keessattuu lafaa fi biyya Oromoo tooftaa adda addaatiin saamame deebisuu bifa danquun garaagarummaa leellisuun lagatamuu qaba. Walumaa galatti tooftaan Oromoo uummata guddaa kana qoqqoodanii gara gosa xixiqqootti jijjiiruu fi Oromiyaa kukkutanii xinneessuu kun bara biyyattiin sirna federaalizimii hordofti jedhamu kanattillee kan hin dhaabbanne ta'uun imaammanni impaayera Itoophiyaa kan hin jijjiiramne ta'uu agarsiisa. Biyyattiin caasaa federaalizimii diriirsitee maqaas jijjiirrattullee sirni impaayerichaa gadi fagoo yookiin deep state ta'uu fi murni aangorra jiru kun hojiidhaan mirkaneessaa jiraachuu hubatanii qixa kanaan deemuu gaafata. Kana booda Itoophiyaan uummata Oromoo guddaa kana facaasuudhaan kutaa xixiqqootti qircitee xiqqeessuu barbaaddu kan tokkummaa Oromoo fi tokkummaa Oromiyaa akka yaaddoo biyyaatti ilaaltee diiguudhaan ijaaramtu inuma hin jiraanne. Murni tokkummaa Oromoo fi Oromiyaa jibbaatii tokkummaa Itoophiyaaf cinqamullee biyya kanaafis gaanfa Afrikaatiifis baadha malee bu'aa miti. Uummatarraa bu'uu qaba. Biyyi uummata guddaa akka Oromoo kana moggeessee xiqqeessee biyya nagaa ta'e addunyaa kanarratti inuma hin jirre kan nagaan aangorra bulee bu'ees hin jiru. Oromoon tokkummaa eenyummaa isaa fi tokkummaa biyya isaa sirnaan tikfachuuf sirna gadaatti deebi'uu qaba. Kun ta'uu baannaan balaa kanaa olii keessummeessuuf deema. Aadaan yookiin ilaalchi garaagarummaa xixiqqoo leellisuu darbees immoo humnaan wal mo'uuf yaaluu kun guutummaa guututti dhukkuba hamaa Habashaa Abisiiniyaarraa nutti darbeedha. Akka sirna gadaatti Oromoon ulee eeboo fi waan hunda lafa kaa'ee meeshaa namtolchee hunda hiikkatee beekumsa uumamaan hidhateen yaadan gaaddisa odaa jalatti dubbii bitaa fi mirga laalee furata. Mari'atee wal falmee wal amansiisee waliif gala. Qabxii irratti waliif galuu hanqatu ni bulfata. Xumurree horaa bulaa deebana. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.